Dhiiroo dhageeffadhaa. Ilaa akka ijoollee barri namoota kanaa kan hin dadhabne bar maa wal arrabsitan dhiiroo yoo wal arrabsuu barbaadda waliin bilbila. Abdii lakkoofsolii yoo qabaattan waliin bilbila wal arrabsaa isin nuti dhimma nabseera jirraam. Hay maa wal arrabsitan si dhiiroo yoo wal arraba barbaaddan keessaa waliin bilbila wal arrabsaa wal arrabni dhiirummaa miti bar arrabni wal arrabsuun dhiirummaa miti dhiirummaan ka harkaa dhufee wal qabatu nuti nagaa barbaachuu jira yeroo ammaa kana. Mucaa san ijoollee wanti gosa tokko hin jiru abdii na dhaga'u jirtanii min nama kuma tokko dhibba torbarratti dubbataa jiran. Ramzaan ilma dhiiratii min hadhoo dhaltuu nama jala gadi ceekuu qabu ni kijiba. Dhageeffadhaa boo. Barri aarsaa si kabachiisa afaan addaa softu kun habiibi. Namni murtisaa qabu nama kana jala. Oo dhiira taate na qabda bara kana suudii keessatti. Rakkoon qabu bara Sakoo isin irra dhiirummaa isiniif fakkaate. Lookeeshiina walii argaa deemaa isin. Maal uummanni hoolaan kun maa wal arrabsa? Wallaahi isin lamaanuu mataa Amuudi sitti himeemi an bilbila kee qabaasii bilbila waa Aboo faannaan mee uummata kana muutii irra qabu uummata gadi ba'aa waa hunda sitti man keessa wanni asirra iyyuu hin jiru habiibi. Mutirra qabila fannan. Ila fannan. Yo ajandan ke bola. Fannan dua tu badu yo ajandan ke bo mucayo cutin dia sina bete dua rabbe amma dia mucayo madai mana fudane mucayo ga fadda de se diam tayani bora gese. Ummatu nakilin ke mucayo kono beci dia fude bo. Muda ga fadda. Amudi ila ani muda gaafatu malee afaan uummata kanaatiin gashin uummata kun beektaa dhugaa rabbi wal gannuu miti isa gaafatu malee gashin abadan. Gurranya dhageeffadhu dhiirri takka kalaama takka dhageeffadhu dhiirri kalaama takka dubbata dhiirri ni ajjeesan naa hin ajjeesan hin ajjeesan naa dhageeffadhu ila dhageeffadhu dhiirri ni ajjeesan naa ila dhageeffadhu ati nama rasuula dhufte dhageeffadhu waan qabadhu ila dhageeffadha Amud dhugaa rabbi tasgabbaaya namaati ati ila ilmi dhiiraa tokko waan hin godha jedhe hin godha gadhiisa naan gadhiisa bas gadhiisu naan gadhiisu kun waan dhiiraati nuti warri dhiiraa wal beekna waan ta'eef kanaaf sunis mucaan nagayaan gadaa dhiifamu nama kuma tokko dhibba jaharratti himaa jira yoo tiisis bal'aan irraa kaa'ame san dhiisaa nutti kanas akkasin tuqaan jirre tokkoffaa nuti wanti mucaa saniif kabajaa gooneef maali mucaa kana shooddee of bira keettanii kabajaa gootanii fi sirnaan haasofsiiftan isin nuti gartee rabshaa sin barbaannu nagaa barbaannu nuti tokko jennee haasa'u jirra garuu warri tokkummaa namaatii fi gartee dhiiga ilmaa namaa jiisuu baratti daa'imman xiqqoolee miskiina gartee darara nuti hundi keenya karaa kana akkamitti dhufte akkamitti karaa kana keessa baatee akka dhufte hin beekta bara hundi keenya wal beekna bara nuti kulliin keenya garuu miskiin akkasitti dararamee karaa kana cibbaa'ee ka garaa qullaa deemu gartee ka yookaan mana arabaatittu arabni waa ittiin finne sababa biyyaa bahe maatii ofii gargaaruuf jecha gartee qoonqoo ofii dararamaa shabkii keessa oolu dararuun barbaannu dhiiroonti nuti nama sammuu yaadu. Sigale sammuun yaadu qoonu hundi kenna maaliifi karaa kana akkamii akka dhufne ni beeyna rakkoo akkamii keessa tarree akka dhufne ni beeyna maatii akkamii irraa baanee akkamitti akka biyya kana dhufne nu hundi kenna wal beeyna cubbuu walirratti dalaguun nu barbaachisu kanaaf mucaan keessanis nagaa osoo tiisuun bal'aa irraa hin deemne achitti ni deebi'a. Gurreenya taa'et taa'e meemma hin gargarini meemti dubbadhu ulamaa meetira takka. Amudi maaliif akkanatti aartaa jiina gaafadhume maaliif akkanatti aartaa abdii jiina gaafadhu amudi sababni hanga ramshaan kun dhalatu ani dura osoo balaan tokko dhufne dura jara kana bira dhaqee itti dawwalee waan akkanatu dhufa ramza waan akkana dhiisa sullemaa waan akkana dhiisa jee jara kanatti dubbadhaa tolee jedhanii na bira deemanii ogaan xiqqoo taa'e tiktook irra dhaqee laalee bakke mabadii honki bakka arrabni fokkisaan jiru ta'an gasti keessatti manii isaanumaan nu arrabsutti jira. Aboo abdii dhageeffadhu boleessoo abdii dhageeffadhu sitti nima kaasofne gargar baaneerra ila abdii dhageeffadhu. Tolee jedhaniira. Ohaa isin jeeti maal taate amma nama jarraa namarraa geessisi nama yaada namarraa baasi. Bar yaada namni yaada namarraa baasee yaada ta'u namarraa hin fudhata yaada taane kufiftee bira dabarta. Namni yeroo baay'ee nagantan hawwannan isinitti aaruuf ani bileessa kiyyan ajjeefne ammudi ummanni kuni obboleessa kiyyan ajjeefne abbaa kiyya fira kiyyan ajjeefne garuu yeroo baay'ee wannan isaan itti aaruuf naganan yeroo hunda naganan yeroo meeqa naganan warabbal kaaba naganutti jiran kalas maaliif naganan
Sirriidha. Saniifan aarutti jira. Abdi sirriidha. Aaruudhaas yaani osuma ta'uu bakkeen itti aaran jira akka itti aaran jira atillee immoo akka jaftee aaruun qabdu maaliif yoo taate amma mucayyoon kun dhimma kiyyaan qabame waan taateef mucayyoon qabame kun amma dhimma kiyyaan qabame yoonkin mucayyoo kun maan baasaa yoonkin wama tokko yoon baasu dadhabee karaan itti mudduun tokko jira karaa masanina itti mudda jechuudha rakkoon qabuuti inni amma waa hundaafuu ani mucayyoon hoggatti edana bahe gadi dhiisuufi yaa hin gadi dhiisani yaa marhaba ala wasalan hundaaf gabayaadha gadin dhiisani hundaaf gabaya gadin dhiisani hundaaf gabaya abbaa tokko guuttee abbaa tokko dhiiftu eenyu ta'e eenyu gadi waan kana jirurratti anamma kanarraa amma gadhiisanii nagarsiisanii mudeeta isa kana mushaara ergatan wallahi laazim amaranan kahaaf ani oromoo fi oromoo iddoo jeemee walitti naquttu isinaa jiru ani nama ammoo meediyaa kaarra bahee nama arrabsuudhaan beekamu si miti nama arrabseetis hin beeku nama dalagaa kiyya malani waan nama arrabsutti hin beekamu jechuudha waan kana ta'eef yoonti amma mushaara naa ka'an isa san yoo inni suni bakka fedha himatu sun bakka jiranii kamis keessa yoo jiraatte anna fudhadhaa la wasalan honni bakka san taa'uun fedhu lakkeen dalagaa tiirratti hin jeebi'u dalagaa san irratti hojii amma fudhadhee obbira nan fida yoo immoo dalagaa san irratti taa'ee haa taa'utti sirriidha waan nagaa shan qabu jechuu bakka inni fedhe nas dubbisanii ogaa akkanatti mucayyoon akkatti qabanillee isa sodaatu miti wallahi laazim nan gaafadha laayibii kanarratti hin gaafadha manaaf haa ta'u walanii malee ifa baasa jechuudha dossaan hin jiru nan gaafadha haa himatutti bakka fedhe yoo waa takka si godhanii jiraatan oggu takka yoo akkana na godhan jee haa duuti mucayyoon kun nan baasa jechuun gumaa isaanaatu baasaa oo dhugaa taate maaliif wanni kana jettanii amma isin gastii walirratti sin barsiisee wal isin arrabsiisu hin jiru amma jette aanarraan dhufee miidhagni kun isaan naaf abbaan itti gatiin naa kennan naa kennu naaf hin kennan immoo yaa marhaba ani kanumaan gaafadhu Suleemaan amma dhagiitti mucayyoo akka kanaa kennan Amudi deebii abdiin jedhe ni deebisaa fi na harage sabdi tasgabbaa sirriitti na dhageeffadhu namni si gana hin jiru qajeellotti na dhageeffadhu akka ijoolleen kun tasgabbaa'anii na dhageeffadhu sitti nima namni yoo tasgabbaa'ee wal dhageeffate walirraa hubataa deema yaa waliin haasoynee jirra abdii waliin haasoynee jirra amman tiktok kana yoo seenu arge ijoollee mucaa fidan sitti nima dhageeffadhu ani nama nageenyi haabuu barbaadu keessaa si tokko Suleeman ijoollee gastii seenan fidan argee jennaan osseene siigala osseenee jennaan itti hime obboleesso mucaan fedhaan achi dalagataa jira ijoollee bira dalagaa qaba jedhaniiti dhiisaa ittiin bu'inaa jedhee dhogguutiin jira dhageeffadhu namni si gana hin jiru ittiin bu'inaati hin tuqinaa hin dhayinaa dhiisaa jedheen ijoollee irraa dhoggu jira ijoolleen sin tuqine tasgabbiidhaan taa'an sii galee barreeffama laalmees gara gurguraadhaa Suleeman boshooddee barreeffama laalinatti taa'e yaake gurreenya maal taasisetti nama beekumi maa barreeffama namaatiin maal jedhu bojjabatiin taatu gurreenya bimee amma kotta dakataa egaa dhiiroon taatu sadii nuti barreeffamatti hin jiru waan koomantii abbaa barbaade waan barbaade camallaqaa nuti koomantii hin jiru dhimma koomantii irraan qabna. Nama koomantii yaake na obbiya kujeetan si gachee taa'u jirta bara na obbiya kooti maal taate waan barreeffama koomantii dhaadhiis. Abdii jechaati TikTok yesooni ijoollee mucaa qabanii fidan arge. Ani nama nagaa barbaadu biraan bira seene jennaan ittiin bu'inaa. Mucaan keenya ka jara biraan nagaa qabaa ijoolleen tuqutti hin jirani ofii dalagataa jirani hin tuqinaa jenneen. Sanirra mucaan obboleessi mucaa dhufee mushawwarri fuudhuuf deemaa hanga gartee yookaan ijoolleen teessan galgalana waa qabdi gadi hin dhiifnu jette ijoolleen jennaan ayyee akkas taate keenyas bira haa deemu. Kanallee san mushawwara kaanii kana haa fudhatan jennee haasa'u jirra namni yookaan tuma ajjeesaa jedhee hin jiru abdii akkasitti yaadu hubadhatu namni si gana hin jiru obboleessa dhugarra. Suleemaan ogutaka carraa naa kenni Suleemaan ogutaka carraa mucaa kanaa kenni nama kuma fi dhibba afurii irratti mucayyoon kun fedhii dalagataa jiraate yaa immoo namni giddiin qabee isa manatti ittise tumutti jiraate aayimatuuti amma mucayyoon kun nama kuma fi dhibba afur kanarratti yoonti soba taate yoonti dhambatii qabaadde akkasanii qabaa mirga qabdanii. Akan jirtu ilmaan Oromoo Sagalee alfred. akka hundattuu isin hin jedha laakiin ani beektanii isaan bira kan dhufe rafuun amma guyyaa akkana sadiif deema arabdichi achumaan dhaqabee yoomiyaa bira daragataa jira yaa waliin dubbanne kalas yaa mishawwar dhufee si haa fuudhu mucaan irra si haa kaa'u fannaa yaani naan jedhe walii gallee tiniin jirra dhimmi kiyyaa mucaalleen qabina anillee si mishawwararra ijoolleen akkeetti isaallee gadhiisaa isinin jedha.
Inda kesan jeta yada. Ayyee. Waan kanarratti Suleemaan Dhagayeetiin jira Amuud. Sirrittiin dhagaye. Sirrittiin dhagaye. Tara walii kenna dubbadha. Ilaa. Ayya. Jecha amma inni dhagane irratti kaase Amuud. Ilaa. Jecha amma abdiin jedhu irratti hin kaase. Ani namni ijoollee irraa dhooga keessa asi tokko ittiin hima. Maaliif isa kanaan waliin abdii kanaan waliin haasa'ee waan jiruuf. Si galee mucaa keenyatti waan jirtu ittiin bu'inaa namni jedhee ni dhooggana. Mucaan fedhaan immoo achi dalagataa jedhan hin tuqinaatii jennaan rakkoon kun jiraate mucaan keenyas achi haa deemu kunis haa deemu. Ati immoo Amuud mucaa mushawaran kaa'u ijoolleen keessanii yookaan haadhanii qabanii jettee moo hin jennee mucaanati. Jecha kee cama. Abbaan ayitiin kee rabbi maqaan rabbiitiin dubbadha hin jenneen mucayyoon kun na bira jira oggatti itti haasa'u bilbilaani. Hin jenneen mucayyoon kun na bira jira oggatti bilbilaan itti haasa'u. Ogaan haa dawwalan. Baana atis kana mushawara argitee fi sibira dhufuu yoo tu bakka dalagaa isaatti deebisanii dalagatu namni caafii isaa namni tiisa bal'aa irraa kaasu hin jiru. Kuloo nama 1,500 irratti siin jedhaatiin jira. Namni isa tiisa bal'aa irraa kaasu hin jiru. Akka isin kabajaan of bira teessiftanii nyaachiftanii hawaasatti nyaachiftee haa obaaftu fedhu jara bira haa taa'u fedhu immoo dalagaa isaatti haa deebi'u. Kana wanti irraa shakkitan tokko illee hin jiru. Suleemaan ogurtaa kadhiifama wajjin mucayyoo sangastii kana jala fidana. Ogurtaa Shabakaa kiyyatu hedduun arabbashaa jira Amuud. sana ogurtaa akka dhageetti nama mucayyoo Suleemaan mucaan osoo asitti dhufee Amuudii waliin dubbatee walii taatanii wanni hundi kun asuma dhaabbate wanni kun. Yaa asittis ta'us achittis ta'us rakkoon qabu. Sun wasaanyi walii galuudha malee abdi asittis ta'us achittis ta'us rakkoon takka wanti jiru tokko hin jiru. Nagaa barbaannaa miti achittis ta'ee asittis ta'ee wanti nuti barbaannu nagaa. Sini galee? Taaptaa boodhaa fi shabakaan qabu jira. Abbooyaa boodu dubbatuu ta'anii malee hoo siyaasa kanaa deemnu taate namni siyaasa wal muratee wal cabsu hin jiru. Amuud Habiibi osoo akka kee kanatti namni hundi yaade akka ati yaaddu kanatti osoo namni hundi yaade. Dhugaa rabbii waan bareedatu. Akka ati yaaddu kanatti osoo namni hundi yaade. Suleemaan ila mee abdii lesin mandaqeen abdii mootii qabadhu taa'ime abdii ogurtaa ila waa goona ila abdii ila laali ila Amuud warri achiitis asitti koottaa jedha. Warri asiitis asi kootaadha yoo mootu jarri achi malee hin ta'uu malee hin ta'u mana kiyya banee hayyootas namoota gartee sheekolee ol galchee waan kana akkasitti akka nageenyi bu'u ni godha yoo jar asiinisa yoo achi dhaquu diddan yoo jarri isa dhufuu diddan danda'amaa kun Amuud dhagahama abdii bilisummaa. amma walaa gottatti gilti kana tosi arge sirratti isin agarra. Shabakaan sirabbasu jira Hamuudi. Hamuud shabakaan kee hedduu sirabbasu jira. Ila waan an jedhe wayii dhageesseerta. Wallaahi hin dhageenye shabakaan naqabee jira hin dhageenye amma waan ati jette. Jarran isin taaptaap godhaa fi ijoolleen achiillee as haa dhufanii. Atillee as koottaa yoo asillee dhufuu diddan yoo achillee dhaquu diddan ani mana banee ustaazotas namootas irratti affeeree yoo ka asinis achi as malee jettanii yoo jarillee as malee jedhanii ijoolleen ka didan taate mana kiyya fiddanii yookaan mana nama ta'eetti fiddanii akkasitti nageenyi kun bu'amee gargar haa deemu bureessoo walii galamaa kanatti. An gaafin gaafadhaafi malee mala gaafin gaafadhaafi malee yaa asitti ta'e yaa achitti ta'e bakka fedhetti naa taana maaliif yoo taate an nagaan labsu barbaade malee waa tokko dhimman taane dabarsuun barbaadne waan ta'eef yoo achitti ta'es yoo asitti ta'es an akka naadhumatuun barbaade malee immoo dirqama achitti ta'uu qabaa dirqama asitti ta'uu qabaadhaa miti. Wanni kun immoo gabbaraa miti. Tokkummaa jecha malee gabbaraa miti. Gabbaraan barbaadan. Habiibi. Akka immoo asiin gabbaraa jeemee araaramuun barbaadne. Immoo akka immoo ammallee
Wallo arsi jala jeme arsi gabbarun barban akka arsi wallo jala jeme wallo gabbarun barbanan akka kana jettanii fi mitan maaliif ani akka mucayyaleen tun lamman mucaalee tana lamman jettanii miti akka mucayyoonni sun na harka gahe inni kun na harka sin harka gahun barbaaden bakka wani biraan jiruun Habibi kan waan barbaannu bar osoo namni hundi akka dhugaa dubbatu kan dhugaa dubbate. Amuudiin dhageessa. Aboo dhaggeeffadha abdii muuziqaa qabadhu bakka jawwaara naasottutti. Nama mucatu narratti dawwale amma mucaan tumiisallee garuu numa qaba tumiisa dilas waan nama cinquu miti garuu mucaa achi fudhatuu barbaanna hanga mucaa keenya fudhannee nu bira gahutti akka mucaa isa kana gadi hin dhiifne jennee mucaa amma gadi dhiisaa jaa nu kana waan qabne hin qabne silaasi taa'utti jira mucaa gadi dhiisaa dafaatti Suleemaan nama isatti erga dawwalachiisa. Lakkoofsa kiyya siifan ergaa mootii wani naajebisa muutii kanaan dafiitii fooloo naajebisa lakkoofsiifan ergaa naafaa dawwalaniiti ergii fi amma naafaa dawwalanii mucayyoo bakka itti filatuu fedhan naafaa himaniiti. Hoggaan mucayyoo bakka filatuu fedhan hoo wallaahi hoggatti isaan achi mushaararra kaanii fi mucayyoon isaanii mushaara harka godhe isa kanallee asinan kaafan. Kaas jeeni isa jala sani. Aboo carraa akkanaa kennisanii daqiiqa balama bas. Amuud akkasi ati achitti yoo isin mijaate achi kootti yoo booda asillee dhumnu atillee achi naqooti ani mana koon hin bana. Sulimaan Abu Faras na dhaggeeffadhu. Maaltu jira seetanii mucaa kana jalqabarraa namni araara diigee mucaa qabe isinii haxara xarii isinii godha dhaggeeffadha. Qabame mucaa sun bahee oggaa bahee yeroo isinii kennine yeroo keessanitti fayyadamuu diddanii nu illee hanga dandeenyu qabne wal qabne kaane mucaa sun bahee yeroo mucaa sun bahetti nagaa feenaa isiniin jenne. Mucaa nagahaan dalagaa ganda isaanii seenee dalagataa jiru. Mucaan qabame jettanii maaliif mucaa qabdan har'a? Mucaan kun eessatti qabame isiniin jedhe dalagataan jiru. Saaba arabaa nyaatee raatii masaa eegalaan jiru. Abdii dhaggeeffadhu siifin hima. Abdii ilaa nuti ka deemaa fiiru nagaa buusuufi bar nama qabame arginaan nagaa buusuu deemaa irraa bar dubbii faallaan haasa'inaa. Ka qabame arginaan nagaa buusuu deemaa irraa nuti warra nagaa barbaadu bar.